Ebalaan buute. Bahaariin jaartii sadaffaa dho'isaan qaba. Ilillii maraatu qilleet jettee jirti jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf bahaariin jaartii sadaffaa dhuguma qabamoo hin qabu. Ililliin hoo maaliif inaafte? Ililliin bahaar ani jaartii sadaffaa qaba jennaan. Hangafatti obsite kana oduu fakkeenyaaf ilillii hangafa taatu taatee dubartii biraa bahar fuudhatee bahaariin guyyaa adiin qoricha nyaachiste jechuudha. Ammaayyuu maraachaa jirti. Maraatuu keessallee kamal ta'e keessa jirti jechuudha. Ilillii yeroo ammaa kanatti dhugaa rabbii dubbachuu. Ganaadha ta'e ilillii. Gana dhugaan fatiyaa waan ati fatiyaa irratti raawwachaa jirti ammallee hin baane. Gana baan jirti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam nagaa keessan fayyaa keessa isin jedha. Viidiyoo keenya laayik gochuu, sheer gochuu, sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Ara viidiyoon addaan qabadhee isin dhufe waa'ee bahaariin jaartii sadaffaa isa. Allahu akbar. Itti cabse. Jiruun tama bahaarii yoo bishaan baranaa jechuudha. Kanaaf viidiyoo keenya laayik gochuu, sheer gochuu, sabiskiraayib gochuu fi akkasuma namoonni yaada qabdan yaada keessan nuukaa. Isin jechuu barbaadaa qorri baay'ee hammaatee jira. Ni qorra. Addaatti qorra. Kanaaf isin jechuu barbaadaa ilillee maraatuu dhugaan fatiyaa ifa ba'aa jirti. Inaaffan gubachaa jirti. Dhugumatti dubartoonni hinaafanii adda isiidha faayodha adda barbaree dhalaa barbaree itti naqamne akkanaatu jechuudha. Utoo namaa taate akka duniyaa sanitti dhugumaa miti dhugaatti jechuudha. Ilillii dhugumatti akka garaa na gubde garaa na gubde dhugaa miti isii miti oduu qaama isiitti naqee na gammachiisa. Sababa isii akkamitti intala miskiina tanarratti waan akkanaa raawwattidha. Akkamitti bahaariin qorichitti gootee dhamaaftee gara ofii deebifte. Ammallee jaartii sadaffaa obsika. Zajaan oolteen bultu si deebite. Oolteen bultuu. Namni waan hamaa namarratti dalage, namni hamaa namarratti yaadde rabbiin immoo oolcheen bultu sakandii keessatti isaa deebisa. Waan keessa jiru hunda, waan itti jiru hunda jechuudha. Kanaaf teeganaadha. Inaaffan ganaa gubattee coggaarran silaaxa mashaallah. Ganaadha ta'e. Ni fuudha bara dubartii ni fuudhani bara. Jechuun ati garuu daangaa dabarfattuu haadha ilmaanii mana isirraa nyaattee isirraa dhuudee isii nyaachuu santu na guba waan biraa miti. Utuu isii irraa nyaatu baatte, utuu isiin ala jiraatte, utuu isii beekuu baatte wallahi nan gubu. Maali hunduu ni fuudha jechuudha. Garuu dhuguma garuu harki isiitti irraa nyaatte booda deebitee isii nyaatte. Qaltee foon isii dhiiga isii dhuudde. Ati nama akkanaati. Takka dhalaa akkanaa argine hin beekne daangaa dabarfattu amma inaafan isii qabe dura gammaddee jirti. Anfatii ammanatti deebi'ee jennaani ijoollee jaalatte. Maalirraa jaalatte ijoollee? Maalirraa qabda ijoollee fatiyaatirraa? Maal bari fakkeeffatuudha? Anfaayoon kaameraa duudee duuba caaltu gubaa jirti. Isillee fakkeeffattee ijoollee haadha ilmaanii bira hin jirre. Miskiina takka of gootee. Namoonni dubbannee takka of gootee. Intala miskiina takka of gootee. Millaacin akkasiin jira albee. Guyyaa adiin nama qaltu. Ta namarraa nyaattee nama nyaattu. Dhalaa akkana argee hin beeku. Dhalaa sirraa nyaattee si nyaattu. Utuu bakka biraatillee odoo fatiyaa ta'uu baattee nama biraa taate siif abbaa manallee hin zaqase xanaa otoo taate hin dhiisu. Fatiyaan garuu miskiina. Maaliif narra nyaattee dhalaa narra nyaattee abbaa manaa kiyya wajjin deebitee heerumtuma. Abbaan maan fedhen dhiisa. Baadee abbaan kiyya. Wayi gudi. Taarifa qabdi intalli. Amma immoo akka nama ijoollee jaalate. Hagasumatti ujjalaa yungeenne amrii godhuu eegalte. Ganaadha ta'e bahaar ganaadha. Ganaa dhugaan fatiyaa sitti mul'achuuf deemte. Akka fatiyaa mataa qaqqabattee bultu kanatti intalli kun isiin bultu abatan isiin bultu. Hamma fedhees ta'u isiin bultu. Si gubtee si bulchiti malee. Si galee akkasitti hubadhu. Hojiin teete akkasiiti. Si galee yoo sii ta'e. Jaalallis jiraatus garuu onnati fatiyaa gootee uumamte suuta keessa dhugaan dhufaa deemti guyyaarraa waan fatiyaa gaaf fatiyaan addaan baatee isiisa wajji jiraatu adda ooltee bultuun
akka agartii adda ooltee bultuun ina dhiiga haqqisaa deemtaati. Dhiigna waan biraan cufu otoo hin taane dhiiga haqqisaa deemta. Gaafatii yarra baatee intalasa wajji jiraatte. Funyaan tana qabdee akkasiin deemtu tushaasitti faana asitti si dirte akkati si gotutti. Gabbu'e ol bu'e taa'e kadhi si gotu beekta. Ganaadha. Kanaaf hordoftoota kabajamtoota kee viidiyoo kee dheeressuun barbaadu laayik gochuu, sheer gochuu, sabskiraayib gochuun dagatina. Hamma viidiyoo biraatti walitti deemnete. Baay baay.